Nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa TV ani nagaadha isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'allee immoo barumsa Ingiliffaatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Xiqqoo bannee turre addaanii barumsa irra waan turreef jechuudha. Har'a garuu ni baranna waa'ee maalitti kan barannu kallattii gaafachuu jechuudha. Iddoo adda addaa yoo deemnu kallattiin yoo nu jalaa bades ta'uu danda'a. Isaan akkamitti gaafanna kan jedhu baranna jechuudha. Amma fakkeenyaaf biyya afaan Ingiliffaa dubbatan keessattuu warri jirtan kallattiin wayii yoo isin jalaa bade akkamitti gaafanna. Fakkeenyaaf eerpoortii deemuuf heddan ta'a, iddoo dhaabbata xiyyaaraa akkasumas iddoo baasii otoobisiin adda addaa itti ijjatu akkasumas iddoo tireen yookiin baaburri itti ijjatu isa yoo barbaadan akkamitti akka gaafattan yookiin ammoo namni yoo isin gaafate akkamitti akka deebistan baranna jechuudha. Kanaafuu na waliin turuu keessan hin irraanfatinaa. Warroonni chaanaala kanaa haarawaa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa jechuudha. Barumsa Ingiliffaa Afaan Oromotin ni argattanii. Inni biraa immoo chaanaalii kanarratti warri Amaariffaa Afaan Amaariffaatis barachuu barbaadan warri Amaariffaatis Afaan Oromoo akka baratan akkasumas warri Afaan Oromoo immoo Afaan Amaariffaatis akka baratan ni ta'a jechuudha. Kanaafuu warroonni sunis warra Afaan Amaariffaatis barachuu barbaadan koottaa jechuudha ni baranna walumaan baranna jechuudha. Okay, har'a gara barumsa keenyaa seenna jechuudha. Amma maalinni kan barannu common English conversation dhiifama kana osoo hin taane asking for direction kallattii gaafachuuf jechuudha. Kallattii akkamiin gaafanna kan jedhu baranna jechuudha. Kallattii dura isinitti himuuf yaale. Amma fakkeenyaaf maal jennaa tokkoffaa irratti akkanumaan lafaa kaanii karaa amma fakkeenyaaf yoo deemnu nama tokko karaan dhaabbata otoobisii dhaqu kam hin jennu jechuudha. Dhaabbata konkolaataa dhaqu kam hin jennu maal jenna dhiifama. Amma tokkoffaa irratti irratti maal jedha? Excuse me, could you help me please? Excuse me, could you help me please? Excuse me, could you help me please? Jedheetu I am lost. I am looking for Bole Street. Excuse me, could you help me? I am lost. I am looking for Bole Street. I am looking for Bole Street. Jedha jechuudha. Asirratti maal jechuudha? Dhiifama na gargaaruu dandeessaa? Dhiifama na gargaaruu dandeessaa? Excuse me, could you help me please? Dhiifama na gargaaruu dandeessaa maaloo jenneetis itti dabaluu dandeenya. I am lost. Badeetan jira yookaan karaa badeetan jira jechuudha asirratti. I am lost. Achi maal jedhee I am looking for Bole Street. I am looking for Bole Street. I am looking for Bole Street. Karaa Boolee tan barbaade. Karaa Boolee jedhamu. Karaan sun amma maqaan isaa karaa Boolee jedhama jechuudha. Karaa Boolee jedhamu san barbaade. I am looking for jettanii kan barbaadan maqaa karaa yoo kan beektan ta'e himuu dandeessan jechuudha. I am looking for jettanii I am looking for barbaadatan jira. Karaa Boolee tan barbaadaa jira. Karaa Boolee tan barbaadaa jira jechuuf jechuudha. Maal jettee deebisuu danda'a yookaan isinis maal jettanii deebisuu dandeessan jechuudha. Go straight on Main Street. Go straight on Main Street. Then the first turning is Bole Street. Go straight. Sirrii kallattiidhumaan deemi. Amma fakkeenyaaf kallattiidhumaan deemitoo sirriitti jechuudha. Kallattiidhumaan osoo gara bitaa gara mirgaan jedhin kallattiidhumaan deemtanii maal gootan jechuudha. Main Street jechuun karaa isa guddicha karaa beekamaan tokko ni jira miti. Karaa guddicharra deemi. Go straight on Main Street. Karuma guddicharra deemi. Then the first turning is Bole Street. Bole Street. Achimmoo iddoon tokkoffaa itti garagaltu yookaan iddoon gara biraa itti karaan amma fakkeenyaaf karaan sirriin tokko ni jira. Karaan guddichi iddoo biraa immoo karaa xixiqqoon ni jiraniti kan qaxxaamuran yookaan amma fakkeenyaaf gara bitaatittis karaan tokko yoo jiraate amma maal jechuu dandeenya isa turning iddoo itti garagallu jechuudha. Iddoon itti garagarru iddoon isa duraa maalidha jechuudha. Bole Street kan jedhamu isa
jedhe jechuudha. Okay, inni lammaffaa maa inni maal jettee gaafachuu dandeessa jechuudha. Can you tell me where the bank is please? Can you tell me where the bank is please? Can you tell me where the bank is please? Bankichi eessa akka jiru yookaan bankichi eessa akka jiru natti himuu dandeessaa maaloo kan jedhudha. Bankiin eessa akka jiru natti himuu dandeessaa. Tell me jechuun natti himi jechuudha miti. Can you tell me jechuun natti himuu dandeessadha. Where the bank is please? Bankichi eessa akka jiru jedha jechuudha. Maal jedhee deebisuu danda'a? Go along the street until you find it. Go along the street until you find it. Go along the street until you find it. Maal jechuudha jechuudha. Go along karuma qabadhu deemi. Karuma kana qabadhu deemi. Hanga argattutti. Until jechuun hanga. Until you find it. Hanga argattutti karuma kana qabadhu deemi. Karuma kana qabadhu deemi. Kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Okay, inni biraa immoo how do I get to the bus station? How do I get to the bus station? Akkamittan amma nama tokko fakkeenyaaf karaa irratti argite yoo bus station yookaan buufata konkolaataa ta'uu danda'a. Beekuu baatte iddoo isaa beekuu baatte how do I get to the bus station? Bus station yookaan buufata konkolaataa akkamittan deemuu danda'a yookaan akkamiinan deema eessaanan deema jechuu barbaadde akkamittan deema jechuu barbaadde akka gaafachuu dandeessa jechuudha. How do I get to the bus station? jechuu dandeessa. Maal siin jechuu danda'a yookaan atillee yoo gaafatamte maal jechuu dandeessa jechuudha. Go straight and turn left. Go straight jechuun sirri kallattumaan deeme jechuudha. Amma fuul ijjattee yoo jiraatte kallattumaan fuuldura kee qabadhu deeme. Straight ni beektan jedhee tayyaadha. Go straight. Straighttumaan deemu jechuudha. Qaxxisaa jedhama miti afaan Amaariffati. Go straight. Achimmoo maal jettu and turn left. Gara bitaa maal jechuudha jechuudha garagalu. Gara bitaa turn gochuu yookaan garagaru jechuudha. Okay, inni itti aanu ammoo is there an ATM machine around here? Amma fakkeenyaaf qarshii baafachuuf ta'uu danda'a. Wanta adda addaa yoo qarshii baafachuuf barbaaddanii ATM maashinii ni beektanii miti isa barbaadan iddoo itti argamuu barbaadan maal jettanii gaafachuu dandeessan jechuudha. Nama tokko is there an ATM machine around here? Is there an ATM machine around here? Maashiniin ATM naannoo kana ni jira. Maashiniin ATM naannoo kana ni jira. Yoo jiraate maal jechuu danda'a? Yes, there is one near the bank. Eeni tokko baankii cinaa ni jira. Near the bank. Tokko baankii cinaa ni jira. Yes, there is one near the bank. There is one near the bank. Eeni tokko baankii cinaa ni jira. Is there an ATM machine around here? Yes, there is one near the bank. Jechuu dandeessan jechuudha. Inni itti aanu immoo maal jedha? Where is the closest bus station? 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 Buufanni konkolaataa dhiyoon eessa jira? Buufanni konkolaataa dhiyoon eessa jira? Jettanii gaafachuu yoo barbaadan jechuudha. Akkuma beekamu stationoonni yookaan buufatoonni konkolaataa hedduu ta'uu danda'anii magaalaa guddaa fa'aa yoo ta'e lama sadiis akkasumas hedduu ta'uu danda'a jechuudha. Buufanni konkolaataa iddoo iddootti ta'uu danda'a. Kanaafuu kan dhiyaatu kami jechuu barbaadde closest or nearest. Closest jechuu dandeessa jechuudha. Where is the closest bus station? Where is the closest bus station? Jechuu dandeessa jechuudha. Inni biraa immoo maal jedhee deebisuu danda'a? It's about 5 minutes walk. It is about 5 minutes walk. Follow me. I will show you the way. Follow me. I will show you the way. Follow me. I will show you the way.
namichi sun amma garas kan deemu ta'e garuma baas steeshinii kana yookaan iddoo konkolaataan itti ijjatu yoo kan deemuu barbaadu ta'e maal jechuu danda'a jechuudha. Gara daqiiqaa 5ti yoo lukaan deemne dhiyoodha jechuudha. Yoo lukaan deemne garuma daqiiqaa 5ti follow me na waliin deemi yookaan ana waliin deemi. I will show you the way. Sittan agarsiisa karicha daandicha jechuu danda'a jechuudha. Okay, inni biraa immoo maal inni excuse me, are you from around here jechuus ni dandeessan jechuudha. Excuse me, are you from around here? Excuse me, are you from around here? Dhiifama naannoo kanaa ati nama tokko amma yeroo baay'ee kan ni gaafattanii miti akkana jettanii iddoon beekne tokko dhaqxan ati naannoo kana jettan dhiifama ati naannoo kana jettanii gaafattanii miti. Inni immoo maal jechuudha? Excuse me, are you from around here jechuu ni dandeessan jechuudha. Excuse me jechuun dhiifama yeroo hunda polite ta'uu qabna jechuudha. Sirriitti kabajaan gaafachuu qabna. Kaawwan biratti illee maal kana ida'uu qabdan jechuudha. Excuse me kan jettu kana please kan jettu ida'a jechuudha. Yeroo hundaa yoo fayyadamtan keessattuu nama hin beekne excuse me jechuu qabdan jechuudha. Formal, more formal gochuu qabdan. Maal jedhee deebisuu danda'a jechuudha. Asitti maal jedhee deebisuu danda'a jechuudha. Yes, what can I help you? Yes, what can I help you? Maal si gargaaru? Yoo namni suni nama gargaaru kan barbaadu ta'e yes, what can I help you? Maal si gargaaru? Maal si gargaaru jechuu danda'a jechuudha. Okay, inni biraa immoo maa inni? Can you tell me where the train station please? Can you tell me where the train station please? Can you tell me where the train station please? Amma immoo maal barbaaddanii buufata baaburaat barbaaddanii jechuudha. Iddoo baaburaat barbaaddanii maal jettan jechuudha. Can you tell me where the train station please? Natti himuu dandeessaa iddoo buufata jedhama miti. Iddoo treenii itti dhaabbatu yookaan buufata natti fakkaata. Train station. Iddoo buufata baabura natti himuu dandeessaa jettanii gaafattan jechuudha. Yookaan akkana jedhee yoo isin gaafate maal jettee deebista jechuudha. Go past the bus station and you will find it. Go past the bus station and you will find it. Go past jechuun bira darbi jechuudha. Go past the bus station. Go past the bus station. Go past the bus station. Buufata konkolaataa bira darbitoo ni argatta. You will find it. Ni argatta. You will find it. Kanuma jechuudha. Barumsi keenyaadha. Directionii akkanatti gaafachuu ni dandeenya jechuudha. Bakka deemnetti yoo nu dhibees akkanumattis himuu ni dandeenya jechuudha. As keessatti vocabulary hedduullee ilaallee jirra jechuudha. Phraseewwan hedduullee ilaallee jirra. Isaan irra deddeebi'atu ilaala jechuudha. Isin fayyadanii go straight kan jedhu, go along with, akkasumas ammoo go past kan jedhu kanniin qabadhaa jechuudha. Isin fayyadan waan ta'eef qabadhaa. Viidiyoon immoo yoo isinitti tole like gochuu hin irraanfatinaa. Warri afaan Amaariffaatis barachuu barbaadan viidiyoon hojjetamaa jira jechuudha. Kan isaatis kanuma jechuudha. Subscribe godhin ammuma godhuu ni dandeessan jechuudha. Yaada yoo qabaattan naaf barreessaa. Har'allee barumsa Ingiliffaatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Har'a immoo maaliin dhufe haasawwan Ingiliffaa baratamoo ta'an yookiin common English conversation kan jedhuun jechuudha. Chanaalii kanarratti akkuma beekamu viidiyoo Ingiliffaa afaan Ingiliffaa ittiin barattan hedduu hojjetamanii jiranii. Akkasumas warri afaan Oromoo Amaariffa kan ittiin barattan, akkasumas ammoo warri afaan Amaariffa afaan Oromoo kan baratan ni jira jechuudha. Kanaafuu warroonni haarawaa taatan subscribe godhaa jechuudha. Subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Subscribe yoo gootan viidiyoo kiyya ni argattu jechuudha. Waan haaraa hin qabu, viidiyoo kiyya akka argattaniif jechuudha. Waan biraa wanta nama miidhuun qabu jechuudha.
Video ammoo yoo isinitti tole like gochuun hin irraanfatinaa. Yaada sii qabaattan ammoo yaada keessan irratti hundaa'eeti waan ta'eef wanti hunduu kan qophaa'u yaada keessan naaf barreessu hin irraanfatinaa jechuudha. Hangan danda'een deebisuu nan yaala. Video akka isinii qophaa'u barbaaddanis nuuf barreessaa jechuudha. Isiniif qopheessina. Kan barumsa kanaanis ala ta'e rakkoon qabu kan danda'amu ta'e qopheessuuf ni yaalla jechuudha. Har'a gara barumsa keenya deemna jechuudha. Amma common English conversation yookaan haasawwan Ingiliffaa yookaan gaaffii deebii baratamoo jechuudha. Tokkoffaan maal jedha? Gaaffii deebiin kun amma tolaa fi caaltuu waliin kan adeemsifamudha jechuudha. Sirriitti dhaggeeffadhaa waan hedduu irraa argattu jechuudha. Tolaa maal jedheeni? Caaltuu, would you like to get something to eat with me? Would you like to get something to eat with me? Caaltuu waan waliin nyaachuu barbaadda? Waan waliin nyaachuu barbaadda? Would you like to get something to eat with me? Na waliin with me. Something jechuun waan wayii jechuudha miti. Would you like to get something to eat with me? Waan waliin nyaachuu barbaadda? Would you like yoo jettan akka barbaadda jettaniitti fudhadhaa jechuudha. Okay, inni itti aanu ammoo maal jettee deebista ishini? Okay, when? Okay, when? Eeyyeni yoom? Eeyyen yoom? Eeyyen yoom? Eeyyen yoom jettee jechuudha. Okay, at 10 p.m. At 10 p.m. Sa'aatii afuritti. Sa'aatii afuritti. Sa'aatii afuritti jetteen jechuudha. Jedheeni isheen ammoo maal jettee kan itti aanu? 10 in the morning jetteen. Sa'a afur ganama moo? Jennaanin no at night. No at night. Lakki galgala jedheen. Lakki galgala. No at night. Night galgala miti halkan. Gara galgala jechuudha. Okay, morning jechuun ammoo ganama. Kana qabadhaa. Inni beektan garuu baay'een keessanii warri beektan morning jechuun ganama, afternoon sa'a booda, evening galgala jechuudha. Night halkan. No at night. Okay, caaltuun maal jettee deebisteefi? Sorry, that's too late. I usually go to bed around that. Sorry, that is too late. I usually go to bed around that. Ifama an yeroo sana sa'aatiin gara irribaa itti deemudha. Sa'aatii gara irribaa deemsaa kiyyaati jetteen jechuudha. Argitan miti? That is too late. I usually go to bed around that. Sa'aatii sanattan gara irribaa kiyyaa deema. Go to bed. Gara siree jechuun yaa gara irribaa tan deema jechuudha. Okay, maal jettee deebistee sorry jetteen jechuudha dura. Kan itti aanu. Okay. How about 5 p.m? How about 5 p.m? Tole sa'aatii 11tti hoo? Sa'aatii 11tti hoo? Jedheeni maal jettee jechuudha caaltuuni? No, that's too early. I will be at work then. Lakki yeroo sana bakka hojiin jira. Still ammas bakka hojii jirte jechuudha. Sa'a 11ttis bakka hojiin jira. In daddaftee jechuu barbaadde jechuudha. Okay, inni biraa immoo how about 7 p.m? How about 7 p.m? Sa'aatii tokkotti hoo?
sa'aatii tokkotti hoo jedheeni maal jettee that's fine, that's fine. Inni gaariidha, that is fine. Inni gaariidha jetteen jechuudha asirratti. Okay, maal jedheeni okay see you then. Okay, see you then. Tole yeroo sana wal agarra. Tole yeroo sana wal agarra. Okay, bye. Tole nagaatti. Nagaatti jetteen jechuudha. Egaa viidiyoon keenya irraa kanuma akkasinitti tole abdiin qaba. Okay, tokkoffaan maal jedha? Maal jettee gaafattee namni X jedhamu David, would you like something to eat? Would you like something to eat? Would you like something to eat? David, waan nyaataa ni barbaadda? Waan nyaataa wayii jechuun ni dandeessan asitti. Waan nyaata wayii, waan nyaatan wayii ni barbaadda? Waan nyaatan wayii ni barbaadda? David, would you like something to eat? Waan nyaatan wayii ni barbaadda? Jetteen jechuudha. Inni maal jedhee deebisee jechuudha? No, I am full. No, I am full. No, I am full. Lakki quufeen jira. I am full yoo jettan quufeen jira jettan jechuudha. I am full. I am full. Asirratti amma I am full kan jedhu maal bakka bu'ee jechuudha? Quufeen jira. I am full. Quufeen jira kan jedhu jechuudha. Okay, maal jedhanii itti fufanii? Maal jetteen deebitee mooy? Do you want something to drink? Do you want something to drink? Waan dhugamu hoo ni barbaadda? Do you want something to drink? Waan dhugamu wayii ni barbaadda? Waan dhugamu wayii ni barbaadda? Waan dhugamu wayii ni barbaadda? Maal jedhee deebiseefi? Yes, I would like some coffee. Yes, I would like some coffee. Yes, I would like some coffee. Eeyyeni buna wayii nan barbaada. Coffee jechuun buna miti. I would like nan barbaada. Wayii some coffee. Buna wayii nan barbaada. Eeyyen yes, I would like some coffee. Buna wayii nan barbaada. Yes, I would like some coffee. Eeyyeni buna wayii nan barbaada. Okay, kan itti aan maal jettee deebistee jechuudha? Sorry, I don't have any coffee. Sorry, I don't have any coffee. Dhiifama buna hin qabu. Buna homaayyuu hin qabu jedhaati sirreessaa asitti. Dhiifama buna homaayyuu hin qabu. Sorry, I don't have any coffee. I don't have any coffee. Dhiifama buna homaayyuu hin qabu jettee jechuudha. Maal jedhee deebisee innis ammoo that's okay. I will have a glass of water. That's okay. I will have a glass of water. Rakkoo hin qabu, bishaanuma burcuqqoodhaan naaf kenni. Yookaan bishaanuma burcuqqoodhaan nan dhugaa rakkoo hin qabu jedheen jechuudha. That's okay. I will have a glass of water. Water jechuun bishaani. Rakkoo hin qabu, bishaanuma burcuqqoodhaan nan fudhaa yookaan nan dhugaa jedheen jechuudha. Okay.
maal jetteen ishiin ammoo deebitee small glass or a big one. Small glass or a big one. Burcuqqoo isa guddaan ammoo isa xiqqaadhanii. Isa guddaadhaan ammoo isa xiqqaadhanii. Burcuqqoo isa guddaadhaan ammoo isa xiqqaadhanii. Small please. Maal jetteen jechuudha? Small please jedheen jechuudha. Inni deebi'ee ammoo small please jedheeni isa xiqqaan jedheeni. Here you are. Here you are. Here you are. Hodhu kunoo. Here you are. Hodhu kunoo. Jetteen jechuudha. Maal jedhee? Thanks. Galatoomi jedhee. You are welcome. Rakkoo hin qabu. You are welcome jettee rakkoo hin qabu jetteeni. Egaa kanuma jechuudha viidiyoon keenya irraa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Viidiyoon itti tole like gochuun. Do you want to go? Where do you want to go? Where do you want to go? Amma kana yoom fayyadamtanii namoonni eessa deemuu barbaadda? Eessa deemuu barbaadda? Nama tokko amma eessa deemuu barbaadda yoo jettan ammaan booda maal jettanii jechuudha? Where do you want to go? Want to go. Eessa deemuu barbaadda? Eessa. Where do you want to go? Where do you want to go? Eessa deemuu barbaadda? Where do you want to go? Okay, inni biraa moo maal jettanii wanta biraa? I am hungry. I want to eat something. I am hungry. I want to eat something. Asirratti gaafa wantoonni dhiyaatan yookaan haasawwan adda addaa asirratti dhiyaatan himoon adda addaa jechuudha. Salphaa ta'uu danda'anii garuu warroota chaanaaliin kuni warroota eegaltootaaf irra caalaa waan ta'eef baay'een keessan beekuu dandeessan garuu warroota eegaltoota akka irraa fayyadamaniif kaayyoon isaa waan ta'eef jechuudha. Maal jedha asirratti? I am hungry. I want to eat something. I am hungry. I want to eat something. Beela'een jira. I am hungry. Waa nyaachuun barbaada. Beela'een jira waa nyaachuun barbaada. I am hungry. I want to eat something. Beela'een jira waa nyaachuun barbaada. I want to eat something. Waa nyaachuun barbaada. Beela'een jira. I am hungry. Kan jedhu kana bakka bu'achuudha. I am hungry jechuun beela'een jira jechuudha. I want to eat something. Yoo jedhe namni tokko waa nyaachuun barbaada jedhe jechuudha. Okay. Inni biraa immoo what do you want to do? What do you want to do? Maal hojjechuu barbaadda? What do you want to do? What do you want to do? Maal hojjechuu barbaadda? What do you want to do? What maal hojjechuu barbaadda? Do you want to do? Maal hojjechuu barbaadda? Kana inni beektanii nice to meet you. Kana amma yeroo baay'ee viidiyoo hedduu keessatti illee kan argattan viidiyoo afaan ingiliffaa hojjettan kana ni argattanii nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Waan ol agarreef baay'ee gammadee jira akka jechuutu jechuudha asirratti. Asirratti ammoo what kind of Italian food do you like? What kind of Italian food do you like? Nyaata xaaliyaanii kan akkamii jaallatta? Nyaata xaaliyaanii kan akkamii jaallatta?
nyaata xaaliyaanii kan akkamii jaallatta? What kind? Kan akkamii? Kan jedhudha jechuudha. Nagaa akkam jirtu daawwattoota nagaa tube har'a qophii biraatii walitti deebinee irraa har'a kan isiniif dhiyeessu vocabulariiwwan ingiliffaa tokkodha. Vocabulariiwwan barbaachisoo ta'u jedhamee yaadaman tokko filannee keessaa isiniif dhiyeessina. Warri chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii nagaa tube'itti makamuu dandeessu. Warri viidiyoo kana isinitti tole like gochuudhaan, warri yaada qabaattan immoo koomentii jalatti waan nu barreessuudhaan egaa waliin turre jechuudha. Mee jalqabaa kaasnee haa ilaallu. Inni jalqabaa curtain jedha. Curtain jechuun gaafa jijjiirru girdoo jechuudha. Hiika kallattii isaati kun. Hiika kallattii akka galumsaatti jechoonni tokko waan biraa qabaachuu danda'u, garuu isaan amma isinii dhiyeessinu hiika kallattii isaaniitiin warra jijjiiruu dandeenyu warra ta'anidha jechuudha. Warri har'a isiniif dhiyeessinu. Curtain jechuun girdoo jechuudha. Girdoo jechuun egaa afaan oromootiin isinii galuu dhiisuu danda'a. Maggaarajaa warra jedhaman jechi girdoo jedhamu kun baay'inaan afaan oromoo kanaan waan beekamu natti hin fakkaanne. Maggaarajaa jennee isa beeknu afaan amaaraatiin isa jechuudha. Inni lammataa courtidha. Court jechuun mana murtii jechuudha. Retire soorama bahuu jechuudha. Egaa inni itti aanu tiresome dadhabsiisaa. Tiresome jechuun maal jechuudha? Dadhabsiisaa. Liberty jechuun bilisummaa jechuudha. Bilisummaa. Indigenous jechuun kan biyya keessaa jechuudha. Waan biyya keessatti qofa argamu indigenous jenna yeroo baay'ee. Indigenous jechuun kan biyya keessaa. Inspire dadammaqsuu yookaan jajjabeessuu, lamaanuu ni fayyadamna jechuudha. Inspire jechuun dadammaqsuu yookaan jajjabeessuu. Inni itti aanu blame jechuun komachuu. Accuse jechuun immoo yakkuu yookaan hadheessuu. Accuse jechuun yakkuu yookaan hadheessuu. Halt jechuun dhaabuu. Egaa inni dhuma inni ta'u humanitarian jedhama. Namooma. Kabira wealth jechuun qabeenya jechuudha. Qabeenya.